Jaallatamtoota saba Waaqayyoo biyya laaf biyya keessa teessanii sagantaa kana kan hordofaa jirtan nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u jecha mata duree tokko yeroo darbe jalqabneerraa gaa'elaaf maatii mata duree jedhu irratti kutaa isa jalqabaa kan waliin ilaalle yeroo ta'u har'a kutaa lammaffaasaa qabadhee isinii dhiyaadheera. An hojjetaa wangeelaa Abrahaam Dhugaasaati. Kutaa isa jalqabaa keessatti obboloonni baay'een gaaffii dhiyeessitaniittu yaadanuu kennitaniittu warra kaaniif illee sheer gochuutiin ga'ee keessan baataniittu hunduma keessaniyyuu galata guddaa qabdu jecha ammallee barumsa itti fufnee ilaallu warra kaan bira akka inni ga'uuf barreeffamaaf viidiyoo kana sheer gochuu hin dagatinaan dhaamsa kooti. Yeroo darbee mata duree gaa'elaaf maatii jedhu irratti kutaa isa jalqabaa ilaalle keessatti qabxiilee ilaalle qabna. Qabxiilee nu ilaalle keessaa gaa'elli iccitii gadi fagoo ta'uusaa Efesoon boqonnaa 5:32 irra ilaaluu dandeenyerra. Iccitiin gadi fagoon gaa'ela keessa jiru iccitii waa'ee Kiristoosiif waldaa kiristaanaa keessa jiru akka inni ta'e, iccitiin gaa'ela keessa jiru iccitii abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru akka ta'e, iccitoota kanas immoo muraasa isaa ilaaluu jalqabneerraa kan itti fufnu ta'a. Dabalataanis gaa'ela eenyutu hundeesse isa jedhuu fi hundeen gaa'elaaf hundeessaan gaa'elaa Waaqayyo ta'uusaa ilaalleerra. Inni kan biraan gaa'ela jechuun maal jechuudha mata duree jedhu achi keessatti eegalleerra. Qabxii isa jalqabaa ilaaluu dandeenyerra. Qabxiin inni jalqabaa gaa'ela jechuun maal jechuudha isa jedhuu fi dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kakuu raawwatamudha jennee kaafne. Dhiira tokkoof dubara tokko kan nun jenneefis gaa'elli kan dhaabatu saala faallaa dhiiraaf dubara gidduutti ta'uusaa, tokko kan nun jenneefis gaa'elli tokkoof tokko gidduutti kan raawwatu ta'uusaa, kanas kan murteesse Waaqayyo mataa isaa ta'uu kutaa isa jalqabaa keessatti ilaalleerra. Qabxiin inni lammaffaa nuti ilaalle gaa'ela jechuun kakuu umurii guutuu ta'uusaa ilaalleerra. Kan yeroo muraasaa gaa'ela kontiraataa isaan dhaaban odoo hin taane gaa'ela umurii guutuu takkaatti galleennaan umurii guutuudhaaf wajjin jiraachuudhaaf waadaa galuudha jennee qabxiilee kan biroo baay'ee achi keessatti ilaaluu dandeenyerra. Har'a qabxii isa sadaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Qabxiin inni sadaffaan gaa'ela jechuun maal jechuudha isa jedhuu fi gaa'ela jechuun ija namaa fuulduratti, ija seeraa fuulduratti, ija Waaqayyoo fuulduratti fudhatama kan qabu akka ta'e kan ilaallu ta'a. Ija namaa fuulduratti inni nuun jenne cidha nuun gaggeeffannu ija namaa fuulduratti kan mul'atudha. Qubeelaa nuun harkatti kaawwannu gaa'ela dhaabbachuu keenyaaf ragaa kan ta'udha. Kun ija namaa fuulduratti kan mul'atudha. Inni lammaffaan ija Waaqayyoo fuulduratti maaliin mul'ataa yoo jettan kakuu isin Waaqayyoo fuulduratti galtan ija Waaqayyoo fuulduratti kan mul'atudha. Ija seeraa fuuldurattis akkasuma mallattoon walii mallatteessinu ija seeraa fuulduratti fudhatama qaba. Kanaaf gaa'elli dhaabbata guddaa hawaasa keessatti illee fudhatama guddaa qabu akka ta'e kan sin agarsiisudha. Gabaabumatti gaa'elli ija namaa, ija Waaqayyoo fi ija seeraa fuulduratti fudhatama kan qabu akka ta'e akkasiin beektan hin barbaada. Gaa'ela nuun dhaabbannuuf Waaqayyo mataan isaa ragaa ta'uusaa kan mirkaneessudha kakuu nuun gallu. Egaa fo'aan dachaa sadiin fo'amee dafeen cituu edhenni sagalee Waaqayyoo dubbatu kakuun abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti walitti isaan fidee cimaa ta'uusaa kan agarsiisudha. Seenaa tokko haa ilaallu. Uumama boqonnaa 20 lakkoofsa 7 kaasaati ilaalaa. Seenaan kun seenaa Abrahaamiif Saaraa gidduu jirudha. Abrahaam Saaraadhaan akkasittiin jedhe. Biyya nuun deemuuf jiru. Mootiin nama bareedu arginaan haadha manaa waan godhatuuf sababii kee akka nan ajjeefneef adaraa ani obboleettii isaati jedhee ishee gaafate. Saaraanis jecha Abrahaamiin fudhattee gaafa mootiin ishee gaafate ani obboleettii isaati jette. Abrahaamis gaafa gaafatamu obboleettii kooti jedhee ragaa ba'e. Abrahaamiif Saaraa gidduu kakuu gaa'elaatu jira. Gaa'ilaan tokko ta'aniiru. Abrahaamiif Saaraan abbaa manaa fi haadha manaadha. Inni isaan dubbachaa jiran kun ija Waaqayyoo fuulduratti sobadha. Waan fudhatama hin qabnedha waan isaan dubbachaa jiran. Abrahaam kan inni kana godhe sodaa du'aa inni qaburraa kan ka'edha malee waa biraa sababii ta'uu hin danda'u. Firummaa dhiigaa qabaachuu danda'u eeyyee yeroo sanatti dhorkaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef kun sababii ta'uu hin danda'u. Abrahaamiif Saaraa gidduu hidhata gaa'elaatu jira. Kakuu gaa'elaatu jira.
waaqayyo gaa'ilaan tokko isaan taasiseera. Du'a sodaa gargar ba'uudhaaf murteessan. Abimelek mootiin biyya sanaa yeroo Saaraa gaafatetti deebii isheen deebistee obboleessaaf obboleettii akka isaan ta'an yeroo isheen ragaa baatu Saaraa haadha manaa godhachuudhaaf gara mana isaatti fudhate. Halkan sanatti waaqayyotti mul'ate akkasittiin jedhe. Amma haadha manaa namichaa galchiif jedheen. Sababiin isaa Abrahaam obboleettii kooti jedhe malee haadha manaa hin jenne. Saaraan obboleessa kooti jette malee abbaa manaa kooti hin jenne. Lamaan isaanii sobaniiru. Waaqayyo inni kakuu gaa'ilaaf amanamaa ta'e garuu Abrahaamiif Saaraa gidduutti farade. Innati fudhattee mana kaawwatte Abimelek haadha manaa Abrahaamidha. Dafii galchiif namichi raajiidha sii kadhata. Kana gochuu baannaan garuu Abimelek itti buutee hin duutaa jedhe. Sababiin isaa Saaraan obboleettii Abrahaam odoo hin taane haadha manaa Abrahaamidha jedhe. Waaqayyo gaafa dubbatu obboleettii Abrahaamidha hin jenne. Haadha manaa isaa deebisiif jedheen. Galchiif jedheen Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuun dagachuu dandeenya. Kakuu nuun Waaqayyo fuulduratti kakannee Waaqayyo hin dagatu. Waaqayyo hin irraanfatu. Waaqayyo dhugaa baatuu keenyadha. Ragaa keenyadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf gaa'illi bu'uura maatiitii, gaa'illi bu'uura waldaa kiristaanaatii, gaa'illi bu'uura biyyaati. Kanaaf waldaan kiristaanaa baay'ee cimtee irratti hojjechuu qabdi. Inni kan biraan asirratti ani kaasuu barbaadu namoonni baay'een gaa'ila gaafa hundeeffatan dhoksaadhaan gaa'ila hundeeffatu. Maaliif akka barbaachise annaan galu. Gaa'ila jechuun iccitii waldaa kiristaanaaf Kiristoos gidduu jirudha jennee dubbanneerra. Iccitii waldaa kiristaanaaf Kiristoos gidduu jirudha jennee edda ibsine Kiristoos akkamittiin dhufee misirroosaa waldaa kiristaanaa simataa yookaan fudhataa jennee gaafa laallu dhoksee dhufee fudhata miti. Ifaan ifatti dhufee fudhata. Malakanni afuufamee ergamoonni kumaaf kitilli wajjin ta'anii misirroosaa kana waldaa kiristaanaa dhufee fudhata. Akkuma kana misirrichi gaafa misirroo fudhatu waldaa kiristaanaa fuulduratti ifaan ifatti dhoksaadhaan utuu hin taane. Gaa'illi dhoksaan jireenya nama baay'ee diigeera. Obboleessa koo, obboleettii koo dhoksaatti gaa'ila hin raawwatinaa. Waldaa kiristaanaa fuulduratti lafa ragaan jirutti bakka buutuu Kiristoos ishee taate waldaa keessatti gaa'ila keessa raawwadhaa. Waldaa kiristaanaa keessatti gaa'ila raawwachuu keessaniin waldaan kiristaanaa waan isin irraa fudhattu hin qabdu. Gatii isin baasistu hin qabdu. Akkanumaan harka wal qabattanii dhuftanii gaa'ila keenya nuu eebbisaatu jettanii homaa rakkoo hin qabu. Waldaan kiristaanaa kana didduus jira natti hin fakkaatu. Kanaaf gaa'illi ija namaa, ija seeraa, ija waaqayyoo fuulduratti fudhatamaa kan qabu akka ta'e akkasin hubattanii barbaada. Qabxiin inni afuraffaanii gaa'ila jechuun fakkeenyummaa waldaa kiristaanaaf Kiristoos gidduu jirudha. Fakkeenyummaan waldaa kiristaanaaf Kiristoos gidduu jiru maalidha jennee yeroo laallu Efesoon boqonnaa 5:32 irra kan jiru iccitii gadi fagoo of keessaa qaba. Inni jedhu suni iccitiin gadi fagoon waldaa kiristaanaaf Kiristoos gidduu jiru, iccitiin gadi fagoo abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru maalidha yoo jettan qabxiin inni jalqabaa akkuma Iyyesuus samii dhiisee waldaa kiristaanaatti maxxanee abbaan manaa maatii isaa dhiisee haadha manaa isaatti maxxanaadha sagalee Waaqayyoo. Abbaan manaa haadha isaaf abbaa isaa dhiisee haadha manaa isaatti maxxana. Qabxii isa lammaffaa ilaalaa. Kiristoos waldaa kiristaanaa gaafa kansaa godhate dhiiga cinaacha isaa keessaa dhangala'een waldaa kana kansaa godhate. Akkuma kana Hewaan lafee cinaachaa Addaam keessaa baate. Cinaacha isaa keessaa baate, dhaqna isaati, foon isaati. Qabxiin inni sadaffaan nuun as keessatti ilaallu waldaan kiristaanaa Kiristoosiif dhaqna isaati. Akkuma kana abbaan manaaf haati manaa foon tokkodha, dhaqna tokkodha. Qabxiin inni afuraffaa nuun asirratti ilaallu akkuma waldaan kiristaanaa Kiristoosiif abboomamtu akkuma kana haati manaa abbaa manaa isheef haa abboomamtu. Dhoksaa waldaa kiristaanaaf Kiristoos gidduu jiru kan mul'isudha. Qabxiin inni kan biraan akkuma Kiristoos hamma lubbuu isaa dabarsee kennuufitti waldaa kiristaanaa jaalate abbaan manaa haadha manaa isaa haa jaallatu. Dhoksaa gadi fagoo waldaa kiristaanaaf Kiristoos gidduu jiru ilaalaa. Dhoksaa gadi fagoo abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru ilaalaa. Akkuma Kiristoos waldaa kiristaanaa dhiisuu hin dandeenye.
lubbuu isaatiin dhiiga isaatiin bitate akkuma kana gaa'illi abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti hundaa'e dhiisuu gargar ba'uu hin danda'an. Gargar ba'uu kan isaan danda'an du'a qofaati. Qabxiin inni shanaffaanii gaa'illi hunda biratti ulfina qabeessa ta'uudha. Gaa'illi hunda biratti ulfina qabeessa ta'u. Ciisichi gaa'ilaas hin xureeffamin. Waaqayyo warra halaleef ejjituutti faraduuf jira jedha. Kutaa kana gaafa laallu gaa'illi hunda biratti ulfina qabeessa ta'uudha. Eenyu biratti? Hunda biratti. Beekaa fuulduratti, wallaalaa fuulduratti, jabaa fuulduratti, dadhabaa fuulduratti, hunda biratti ulfina qabeessa ta'u. Ciisichi gaa'ilaa hin xureeffamin. Waaqayyo warra halaleef ejjituutti faraduuf jira. Har'a isa waaqayyo hunda biratti ulfina qabeessa haa ta'u jedhee salphisuudhaaf seexanni baay'ee deemaa jira. Dhaloonni kun isa waaqayyo ulfina qabeessa jedhee salphisuudhaaf baay'ee ariifataa jira. Garuu yaada waaqayyo mormee kan danda'u tokko illee hin jiru. Waaqayyo ulfina qabeessa ta'u jedhee gaa'illi hunda biratti ulfina qabeessa. Kun waan jaallanneef kan ta'u waan jibbineef immoo kan dhiifamu miti. Jaalannus jibbinus ija waaqayyoo fuulduratti gaa'illi hunda biratti ulfina qabeessa. Waaqayyo kana duwwaa jedhe miti. Ciisichi gaa'ilaas hin xureeffaminidha. Iddoon kun waa'ee ansoolaaf waa'ee birdi libsii dubbachaa jira miti. Ciisicha gaa'ilaa hin xureeffamin jedhe gaafa dubbatu ciisicha gaa'ilaa kan xureessu waan jiruufidha. Wanti ciisicha gaa'ilaa xureessu achuma irratti caafamee jira. Ejja halalummaa jedhee kaasa iddoo sanarratti. Ejji ciisicha gaa'ilaa xureessa. Halalummaan ciisicha gaa'ilaa xureessa. Kanaaf ejjaaf halalummaa irraa bilisa ta'aatii gaa'ila isa qulqulluu isaa ulfina qabeessa sana hundeeffadhaa jechaa jira. Warra ciisicha isaanii xureessan halalummaaf ejjaan ciisicha isaanii xureessan waaqayyootti faraduuf jira jedhee achuma keessatti caafamee jira. Gatii baasuuf jiru. Kanaaf gaa'ila isa qullaa waaqayyo barbaadu, gaa'ila isa ulfina qabeessa waaqayyo barbaadu dhaabbachuu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaaru. Gaa'ila waaqayyo ulfina qabeessa jedhe kana salphisuudhaaf biyyi lafaa baay'ee hojjechaa jira. Jechoota garaagaraa gaa'ila hin madaalle, gaa'ila ibsuu hin dandeenye dhaloonni kun gaafa fayyadamu argitu. Gaa'ila jechuun jedhu mana hidhaatti galuudha. Tasuma waan waliin galle waan tokko ta'uu hin dandeenye gaa'ilaaf mana hidhaa wal fakkeessuu wal bira qabu barbaadu. Kun jecha dogoggoraati. Kana qofaa miti. Gaa'ila jechuun jedhu odiitara ofirratti qacaruudha warri dhiiraa. Sababiin isaa haati manaa galii baasii abbaa manaa ishee waan gaafattuuf yookaan immoo kan gaafatan waan jiraniif akka waan odiitara irratti taateetti lakkaa'u. Haati manaa keessi gaafachuun faayidaan isaa siif malee si miidhuuf miti. Mana keef yaaddeetu, dhala keef yaaddeetu, siif yaaddeetu. Kanaaf akka waan odiitara irratti taatee abbaan manaa yaaduu hin qabdu. Inni kan biraan warri haadha manaa immoo akkas jedhu. Abbaa manaa jechuun hoogganaa miindaa namaan kaffalle ofirratti qacaruudha. Hoogganaa miindaa namaan kaffalle. Abbaa manummaan isaa hafee akka hoogganaa miindaa namaan kaffalletti abbaan manaa yaadamuun dogoggora cimaadha. Kun hundumtuu gaa'ila waaqayyo ulfina qabeessa jedhe sana salphisuudhaaf seexanni sammuu dhalootaa keessa waan inni kaa'edha. Obboleessa koo, obboleettii koo hin gowwoominati kana. Sammuu kee jechoota warri dhibaa'onni dubbataniin sammuu kee hin qabsiisin. Gaa'illi ija waaqayyoo fuulduratti ulfina qabeessadha. Ciisichi gaa'ilaas hin xureeffamin jedha. Waaqayyo warra halalee fi ejjituutti faraduuf jira jedhee caafamee jira. Kana gochuu, kana hubachuu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaara. Maatii jaallatamaa, maatii eebbifamaa waaqayyo hunda keessaniif isiniif kenna. Qabxiin inni jahaffaanii gaa'illi kennaa waaqayyooti. Fakkeenya boqonnaa 19 lakkoofsa 14. Manaa fi badhaadhummaa abboota irraa hin dhaalu, haati manaa hubattuun garuu kennaa waaqayyooti jedha. Manaa fi badhaadhummaa abbaa kee irraa dhaaluu dandeessa. Haadha kee irraa dhaaluu dandeessa. Ogummaa barsiisaa kee irraa dhaaluu dandeessa. Namoota hubatoo naannoo kee jiran irraa ogummaa beekumsa dhaaluu dandeessa. Haadha manaa hubattuu garuu kennaa waaqayyo sii kennudha. Abbaa manaa hubataa waaqa sii kenna. Haadha manaa hubattuu waaqa sii kenna.
hubataa ta'uuni bareedina alaa miti bareedina keessaati. Bareedina isa Waaqayyo jaallatudha. Isa ija namaa fuulduratti illee vaaliyuu guddaa qabudha. Buleessa koo, obboleettii koo. Kennaa yeroo namni isinii kennu mee ilaalaa. Kennaan hin tuffatama. Kennaan hin jaallatama. Kennaa nama isinii kennes hin galateeffattu. Waaqayyo gaafa kennaa akkasii isinii kennu isa isinii kenne Waaqayyoon galateeffadhaa. Isa isinii kenne Waaqayyoon jajadhaa. Kennaa namni gaafa isinii kennu kennaa isinii kenname sana iddoo ulfinarra kaawwattu. Iddoo miidhagaarra kaa'attu. Iddoo namni arguu danda'urra kaawwattu. Kennaa Waaqayyo sii kenne abbaa manaa kee. Kennaa Waaqayyo sii kenne haadha manaa kee ulfinaan qabadhu. Isa sii kenne Waaqayyoon immoo galateeffadhu. Isa sii kenne Waaqayyoon immoo jajadhu. Namoonni baay'een kennaa harka isaanii jiru akka waan gati jabeessatti waan hin lakkoofnee fi yeroo baay'ee edda harka isaanii keessaa bahee booda isaanii gala. Warqeen qubarra jiru haga meetiitii jedhu. Hin hubanne waan ta'eef gatiisaa. Erga akka isaanii keessaa baheetii gaabbiitti galu. Boo'ichatti galu. Mi'aan nama sanaa gaarummaan nama sanaa edda harkaa bahee boodatti mul'ata. Dhumarra siin galii jalqabuma siif galu. Kennaan harka kee keessa jiru gati jabeessa akka ta'e. Haadha manaa Waaqayyo sii kenne kun gati jabeessa akka taate siif galu. Waaqayyo ija kee banee si agarsiisu. Yeroo sanaa Waaqayyoon galateeffatta. Yeroo sanaa kennaa kee iddoo gaarii vaaliyuu guddaa laattaaf. Isa sii kenne Waaqayyoonis yeroo sana galateeffatta. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa biraa ilaalu. Fakkeenya boqonnaa 18 lakkoofsa 22. Namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii argataa Waaqayyo biraas ayyaana argataa jedha. Iddoo kana keessatti ergaa guddaatu jira. Namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii argataa Waaqayyo biraas ayyaana argata. Waan gaarii abbaa manaa gaafa sii kennu Waaqayyo waan gaarii sii kenna. Haadha manaa gaafa sii kenne Waaqayyo waan gaarii sii kenna. Waaqayyo biraas immoo maal argatteetta? Ayyaana argatte. Eebba tolate maalitti baafte mee? Miidhagsuu keessatti maalitti baafte? Waaqayyo bareechee kuulee nama miidhagaa kana sii kenne. Obboleetti miidhagduu kana sii kenne Waaqayyo. Waaqayyoon galateeffachuu irraa kan hafe waan biraa jechuun hin danda'amu. Inni guddaan dargaggootaaf dhaamsan qaba. Kennaa bareedaa kana, kennaa miidhagaa kana, kennaa Waaqayyo akkanumaan sii kenne, tola sii kenne kana harka isaarraa kanatti fudhattu iji kee banamee gaafa arguu dandeessudha. Kennaan koo ishee kamidhaa? Kennaan koo isa kamidhaa jechuu gaafa dandeessanidha. Waaqayyo kennaa keessan sin agarsiisa. Ija garaa keessanii banee kennaan keessan maal akka ta'e sin agarsiisa. Kan garaan keessan itti boqotu. Kan gadda keessan itti irraanfattan. Waaqayyo kennaa miidhagaa isinii kenna. Kennaa keessan kana hubattanii ilaaluudha. Afrikaanonni akkas jedhu. Lawuzii biqilchuun gahee Waaqayyooti. Falfalanii nyaachuun gahee keetii jedha. Lawuziitti ijatti gochuun biqilchuun gahee Waaqayyooti. Lawuzii kana falfalanii nyaachuun soorachuun immoo gahee keeti. Namni gahee qabaa, Waaqayyo gahee qaba. Kennaa kee sirriitti ilaali. Hubadhuutii filadhu. Waaqayyo ija kee banee kennaa kee si haa agarsiisu. Kennaa keessanii wajjin wal argaa. Isa garaa keessan keessatti yaaddan Waaqayyo fiixaan siniif haa baasu. Kana gochuu akka dandeenyu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Gaa'ela jechuun maal jechuudha isa jedhuu fi qabxiilee garaagaraa ilaalleerra. Amma immoo mata duree biraa kutaa sadaffaatiin hamma deebinee wal arginutti Waaqayyo ayyaana isaa siniif haa baay'isu jechaa akkuma kanaan dura gootan viidiyoo kanaaf barreeffama kanaa olii jiru warra kaaniif firoottan keessaniif qooduudhaan gahee keessan akka baatan dhaamsa kootii Waaqayyo hamma deebinee wal arginutti ayyaana isaa bakka jirtanitti siniif haa baay'isu nagaa Waaqayyoon ta'a.